rakkoon faayuu mudate kaamilaaf faayuu mudate nalli mudate jira. Maaltu si mudate jechuun keessaniin ol obboleen keenya wanti addunyaa kanarratti nama hin mudanne hin jiru jechuudha. Amma yeroo ammaa kana miidiyaa irratti bahamee wantoota hedduutu haasa'amaa jira. Anis akkasuma rakkoon akkasii kaamilaaf faayuu mudate nas mudate jira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtu nagaa keessan warroonni YouTube ki afara taatan subscribe like share gochuun dagatina. Warroonni maatiin antaanii maatiin ataa komantii namarreessa warroonni keeka qabaadan warroonni gorsa qabaatan gorsa keessan ahlan fudhadheen jira nan fudhadha. Isin jechuu barbaada asumaan gara viidiyoo kiyyaatti isin dabarsaa. Rakkoon faayuuf kaamilaa mudate nallee mudate kan jedhe obboleen kiyya as keessatti dhimma nama biraa dubbachuu otoo hin taane nuti barumsa akkamii akka walirraa barannu yoo waan tokko viidiyoo tokko dhaggeeffanne faayidaa akkamii walirraa arganna kan jedhu wal ilaala jechuudha. Tokkoffaa rakkoon faayuu mudate nallee mudate wanni jechuu jalqaba irratti kaa'eef yeroo ammaa kana akkuma viidiyoo mucatti keessatti argitanitti yeroo ammaa kana namni dogongoraan morka nama dhiira tokko jaallatee morka injiraameti jaalate tokko jaallatee yoo jaalalee sanii wal dhabde morka isaa daddaftee bultii biraa ijaaruuf hin jirjirin. Kuni maal yoo jettan tokko wal ilaala. Tokkoffaa morka nama sanii bakka hin taane yoo seente namatti yoo dabalamte yookaan immoo shamarran takka waloluudhaan walirratti jaalachuu waloluudhaan baay'ee nama biraa kan jaalatu ta'e dogongortee jirta. Maaliif namni tokko qilee tokko yoo itti lite keessaa ba'uun ni ulfaata. Hallayyaa tokkotti yeroo litan keessaa ba'uun ni ulfaata. Sababnis hallayyaan sun gadi fagoodha jechuudha. Asirratti maal hubachuu qabda? Dhiiran jaallatin tokkotti morka namaa gaafa heerumte morka namaa gaafa yookiin shamarras ta'ee dhiiras ta'ee gaafa itti seente wallahi keessaa ba'uun sitti ulfaata. Qilee san keessaa ba'uun akkuma ulfaatu gaa'ela keessa seentee bayuun immoo dhibbumaan dhibbatti sitti ulfaata. Mucaan suni akkuma jettetti morka namaati malee jaalladhee miti jette. Kuni maaliif ta'e obboleettii kiyya? Morki nama maaliif ta'e? Ijoolleen hedduun irra guddinnaan morka namaa nama jaalatanii tarii illee yookiin shamarran hiriyyaan morka hiriyyaallee kuni ta'uu qabu. Maaliif waan hin taane keessa si galcha, waan hin taanetti si buusa, rakkoo hamaa keessa si galcha. Borumootu jireenya ati jiraatu sun tukkanaa jedha jechuudha. Abadan ifan argattu. Yeroo hundaa galgalas ganamas ni gaddita, ni bootta. Nama saniin daddaftee yeroo walitti dabalamte tarii Rabbiin garatti waa si hambisuu danda'a immoo argatta. Deebiin malee ba'uun ni ulfaata. Akkuma sirba hacee keessatti akkuma jedhe biyya ormaa dhaquun nama dhibu galuun nama dhiba jedhe. Dhugaa isaati. Gaa'ila hin jaalanne nama hin jaalannetti seentee gaafa jette nama hallayyaa keessa seentee bayuun hin ulfaata jechuudha. Kanaaf ijoolleen meeqaa dogongoranii waan hin taane keessa seenanii keessaa ba'uuf immoo itti ulfaata. Hin jiruudha. Dhiirri illee dubartii takka otoo hin jaalatiin gaafa itti dabalame innis akkasuma jechuudha. Dubartii saniin gargar ba'uuf azaaba hedduu keessa seena. Morkaa miti yookiin morka yookiin tasa dogongoruu waa hedduu jira jechuudha. Asirrattis gama dhiirotaati. Asirratti maal hubachuu qabda? Nama tokko morka namaa ittiin seenin. Dhiira tokkotti morka namaa hin seenin. Maasii godha morki namaa yeroo kee eeggattee nama jaalatu nama si jaalatu yoo dabalamte wallahi maashaallah. Garuu gaafa illikii keessa galtee anarra morka isiisan mucaa kanatti heerumuu qabaa. Anarra morka isaa dafee heerumuu qabaa. Wantoonni kun lafa addunyaa kanarra afatee jira. Baay'inaan jira jechuudha wanni akkanaa kun. Bakka yeroo hundumaa akkamitti inni na tuffata dafee bultii ijaaradhee isatti agarsiisuu qaba. Maaliif ta'e maal isatti agarsiiftu? Wanni isatti agarsiiftu ati dhuguma intala taate taanaan morka nama sanii otoo hin taane inni si gate yoo kan biraa fuudhu ta'e alhamdulillah jedhe. Maaliif inni deemti ati yeroo ka eeggatte nama jaallatu kan si jaallatu heerumuu dandeetta. Immoo gaafa inni si gatee deemee daddaftee ka biraatitti gaafa dabaramte Allah ati kasaarte jechuudha.
innis yeroo sanitti alhamdulillah baga intala san dhiise ga'uu danda'a. Maaliif ati jarjartee tarii inni sun yookiin hin fuudhaa yookiin hin fuudhu yookiin janjanaaf kuta ta'a yookiin suuree sitti deebi'uuf ta'a. Ati immoo hin jarjare obsa qabaadhu. Waan gootan keessatti ijoolleen shamarranii dursaa obsa hin qabnu nuti. Anas ta'e hin beekne jechuufirraa obsa hin qabnu daddafnee waan san goonu malee. Har'a akkas godhu malee bakka illikii keessa seenna jechuudha. Sababa nama san gargar baaneef. Dhiironnis tokko hin jiran har'a fuudhee itti agarsiisan taattisan jedhani. Miti akkas jechuun qabdu ati dhiiras ta'e dubartis ta'e waan san gochuuf waan hunda keessatti obsa qabaachuu qabda. Gaafa obsa qabaatte mootu hundumaa injifatta jechuudha. Obsi maaliif fayyada jenne waan hundi obsi bara jireenya kee fuulduraatiif si fayyada. Obsi bara yoo obsitee jettee har'a namni tokko asitti ati waan qabdu. Inni asii nyaata gaarii nyaata. Nyaata gaarii kana nyaata ati asitti yookiin shiroo takkatti hooma ta'e haa nyaata hooma isaan geenye sana nama san laaltee gaafa nyaata akkanaa kana nyaadhe gaafa kana immoo ati maaltu sitti dhagime hojjedhee mallaqa fidee nama kan akka nama kanaatitti nyaata gaarii nyaadha jettee yaaduu qabda malee akkasuma ijoolleen jaalatanii dhamanii dhiirota biraatti daddafanii hidhamanii deebi'anii immoo bakka seenan dhaban. Maal bakka seenan dhaban jechuun otoo qabeenyi jiru jireenya gaarii jiraatan. Otoo qabeenyi jiru jaalalaan hin jiraatan. Jaalala isaanii keessa dhibba jira. Sababni illee morka jechuudha. Anis sanii morkan, anis sanii morka. Bakka morki kun immoo qillee hallayyaatti nu gata. Hallayyaa kana keessa ba'uu nuti maal goona? Obsuu qabna. Obsi immoo maal nu godhare? Jireenya fuulduraa ifa nu godha jechuudha. Ifa akkamii akka jiraannu. Maaliif obsa kana keessa waa hedduutu jira jechuudha. Gaafa obsite. Hiriyaan takka yeroo daftee waa siin jedhe yoo daftee afaan isin darbateen wallahi ati obsa qabda jechuudha. Yeroo ammaa kana namoonni tokko waanuma xiqqooshoo takka maqaa si balleessuuf deeman. No akkas ta'uu qabu. Nama maqaa si balleessuuf deemu kana immoo ati maqaa balleessuuf duuban tarkaanfateen obsa qabaadhu. Hahamaa sitti yaadu. Ati hoo liqimsi gadi. Maal rakkoo qaba? Yoo gadi baate ofii keetii xanaabtante ofii eenyutu si hima keessa keetii buqqisee. Ijoollee shamarranii yeroo tokko nuti jechuudha. Nuti dhugaa rabbi dubbachuu bakka kuma xiqqishuu sirriitti jarjara waan san kun jarjara. Akkas ta'uu qabnu. Nuti immoo obsine yoo jenne boru fuuldura keenya waan ta'u arguuf deemna jechuudha. Har'a mallaqa xiqqishuu takka harkaa qabaatte mallaqa xiqqishuu sana alhamdulillah yoo jette bishaan tokko dhugdee nyaata gaarii yoo fakkeenya tokko gaarii nyaata itti bishaan sanitti yoo alhamdulillah jette wallahi aziimatti obsa qabda jechuudha. Obsi waan hundaafuu ifa. Obsa jechuun alhamdulillah rabbil alamin yoo jette waan hunda keessa nyaatus dhugdus alhamdulillah yoo jette wallahi ati karas fuuldurri keenya. Garuu immoo asitti maasisanii bakka nama jarjarree wantoota tokko yoo kan raawwannu ta'e kasaaraan akka hin jiru jechuudha. Nama jaalannullee dhabna. Nama jaalannu sanis hin dhabna jechuudha. Sababni isaa maalidha? Waan obsa hin qabneef jechuudha. Obsa hin qabne nama jaalannu sana. Gaafa immoo nama tokko jaalannee namni sunis yoo dafee nu haasa'u baate haa dhalaa bira haasofsiisa. Haa kan miti akkas jechuun qabduuti. Nama jaalatu sana argachuuf immoo obsa cimaa qabachuu si barbaachisa. Abbaa fedhe haasa'u garuu booddee immoo akka kee ta'u beekuu qabda. Kuni hoo obsa kee agarsiisa. Kuni ati nama cimaa nama gaarii ta'u tokko sitti of agarsiisa. Sababni illee maalidha? Ati gaafa obsite warri akka geettu. Gaafa jarjartuu fi gaafa obsitu karaa madaaltee laata. Gaafa duraa san hin jarjaree waa balleesse. Eeshi erga jarjartee dura balleessite dugda kee duubatti hafe jechuudha sun. Garuu fuuldura keetiif immoo kaleessa maal dalage? Kaleessa waan akkanaatu gongore. Ingatti waan akkanaatu gongore. Waggaa tana ji'a kana waan akkanaa balleesse. Isa san iftee tan maal godhuu qabdure? Kallattiin kee fuuldura ta'uu qaba. Kallattiin kee fuuldura hin jarjartu waan hundumattuu jechuudha. Suuta jettee tarkaanfatte. Gaaf suuta jettee tarkaanfatte alhamdulillah bakka itti geettu bakka guddaadha jechuudha. Kanarratti obboleen ijoolleen shamarranii illee ijoolleen dhiirallee waan hunda keessatti sabrii qabaadhu. Obsa qabaadhu. Obsi isa ifaate jechuudha. Obsi ifa si agarsiisa. Obsi fuuldura kee si gammachiisa. Gammachuu agarta. Hadha jarjaree nama tokkotti heerumee likii namaa namatti heerumee galgala imimmaan ganama imimmaan nyaadhus dhugus akka
hiriyaan ta'e gammaduutti gammadeen jira. Sababni isaa jarjaree nama sanitti waan dabaleef nama san maaliif nama sanitti dabalame jarjaree nama san hin guba jedhee illee kee keessa seenee nama sanitti dabalame booddee kiyyammoo boo'insa ta'e jechuudha. Nuti akkas ta'uu hin qabnu. Nuti wanni ta'uu qabnu kan darbe kana dhiifnee duuba dhiifnee fuuldura keenya ilaalu kun gaafa fuuldura ilaalle immoo namni akka keenya hin jiru. Namni akka keetii hin jiru. Sababnis obsa qabda, sabrii qabda, waan hunda keessattuu sabrii qabaatte ni injifatta jechuudha. Nama tokko yeroo walloltee, nama tokko yeroo waasin jedhe danfitee yoo jette umriin kee oduu guutuutti kan dalaguutu beeke. Kunillee maaliin irree obsa dhabuu keetirraa nama sanitti daftee waa jette. Bakka daftee hamma nama sanitti bakka afaan keetii baafattu muddamta. Yookiin immoo nama san argee akkana isa kun akkatti rakkoo nama sanirraan immoo rakkoo qofuu kan tattaafatu dogongortee jetta. Nama tokkorraa rakkoo ga'uuf hin tarkaanfatee nama san immoo tuyyuu ati obsitee suuta jettee waan jiraatoota sirnaan gaafachuudha. Yoo waasin jedhes akkana nan jette. Kalas dhumatee miti yoonni afaan sitti darbate immoo wallaalaa taate beekumsa keetiin biraa kutta. Inni immoo wallaalummaa isaatiin kuta. Sababni si maali? Waan si arrabseef. Si arrabsaa miti wantoota adda addaa jedhamee si arrabsa. Akkas ta'uu qabnu nuti waan tokkorratti obsa qabaachuun dirqama kenna. Dhiira tokko jaalannee gaafa dhabne hin jarjarru. Isa malee hin jiru obsinee kan biraa argachuu dandeenya. Gaafa jarjarree bakka waa hedduu jira jechuudha. Waa hedduu sitti dhiyaata. As keessatti obsa qabaachuun baay'ee nu barbaachisa jechuudha. Obboleen keenya nuti asirratti tokko wanni isinitti nu barbaadu waan hunda keessatti hin jarjarre. Waan hunda keessatti obsa qabaadhu. Waan hunda keessatti xiqqas, guddas, jechas, badas, gaaris hunduma keessattuu obsa gaafa qabaatte gaariin akka keetii akka hin jirre hin dagatee. Gaariin akka keetii abiddan hin jiru. Nama tokko yeroo waa sitti balleesse dafeettee yoo dhiifama gaafatte gaariin si baasa hin jiru. Isuma kaleessa si gatee deeme sana hin oodine yoo argite salaama rabbii kan kiristaanaa yoo argite nagaa rabbii nagaa jettee yoo bira darbite alhamdulillah. Maaliif ri'ate obsa qabaattee gaarummaa kee keessa keetiitti qabaattee yoo itti fufte ati ammallee taanaan cimaa deemta malee fuduwwan deematu hin kuftu. Maaliif ri'ee hojiin kee nama boonsa waan hunda keessatti alhamdulillah sabrii qabda waan ta'e. Asirratti obboleen kee wanni isinitti dhaamu barbaadu hundumti keenyaaf obsi nu barbaachisa. Obsi waan hundaaf hojii hojjennu keessa hundatti obsa nu barbaachisa. Hojii mana namaa ta'e, hojii yuutuubii ta'e, hojii tiktookii jecha namaatiif bakka hin kennin. Obsi siin jedhan si arrabsa waan fedhan si haa jedhan waan fedhan siin jedhan obsa qabaadha. Gaafa obsite takka ta'eetiin jirtu. Gaariin si baaftiin jirtu. Kanaaf jechuudha kan dhiirallee kan shamarranillee gorsi dhiyaarraa kana fakkaata. Gorsa biraatiin immoo viidiyoo biraatiin immoo walitti deebinee shambaa yoo jenne viidiyoo kiyya laayikii share subscribe naa godha koomentii naa barreessa. Alhamdulillah rabbil alamin jajjabaachaan jira. Jabina kee kanarratti immoo isin na bira dhaabbachuu hordoftoonni kiyya dhugaa alhamdulillah baay'ee isin galatoofadha baay'ee isin kabaja. Namoonni dhuftanii koomentii nama barreessitan namoonni share naa gootan namoonni immoo bakka hin jiraa miti kanaafuu baay'ee tokko isin jaalladha. Hundumti keenya wal bira dhaabbannee wal hajabeessinu xiqqishuu tanarraa kaanee gara guttaatti ceena waan ta'eef. Isin jechuu barbaada. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baay'ee isin jaalladha baay'ee isin kabaja.